Kan naannoo keenya naannoo Oromiyaatti balaa nam tolchee fi balaa uumamaatiin rakkoolee garaagaraatiif godinichi saaxilamaa tureera. Haa ta'uutii rakkoolee kana sosochii mootummaan kallattii hundaan taasisaa turee fi walitti hidhamiinsa mootummaa federaalaa wajjin hojjechaa turreen rakkooleen hammamuyyuu haa uumamanii rakkooleen sun osoo balaa gurguddoodhaaf uummata keenyan saaxileessin dandamachuun danda'amee jira. Amma sababa hongee kanaan gargaarsi dabalataa akka dhiyaatu gaafannee godinnis aanolee hunda keessaa waan jiru calalee adda baasee nama gargaarsaaf dabalataa isaan barbaachisaa jedhan nama 1,166,136 nuuf erganii kanaafis gaafiin dhiyaate mootummaa federaalaa irraa hayyamamee jira. Nama malaakoofsa isaa kaase kanaaf midhaan nyaataa midhaan dibataa akkasuma immoo zayitis nyaata dabalataas waan garagaraas of keessatti hammata gara kumtaala 27,537 gaafanne kana keessa deebiin laatamaa jira jechuudha. Amma sa'a guyyaa kanaatti amma sa'aatii kanaatti waan gaafatame keessa konkolaataa 14 midhaan 4,863 nyaata dabalataa 565 5,483 geejjibamee jira. Kuni karaa kanaan jira. Akka waliigalaatti uummanni godina Booranaa keessatti gargaaramu gargaarsa idileetiin fi buqqaatotaan seeftineetiidhaan fandii of eeggannootiin dhaabbilee misoomaa NGO garaagaraatiin godina san keessatti namni gargaaramuudhaaf gargaarsa jalatti hammatame gara nama 500,000 fi 5,506 fi 738 gargaarama jechuudha. Amma dabalataa kana yoo itti daballe amma dabalataan gaafatame kana yoo nama 1,166 fi 136 yoo daballe gara nama 672 fi 874 gargaarama. Almost uummata godina keessa jiru keessa parsantii 60 ol gargaarsa jalatti akka hammatamu godhamee jira jechuudha. Kanaaf kana karaa kanaan qabatameetti deemamaa jira. Isaan alattis amma xiqqoo rakkoon hammaataa waan dhufeef namoonni hanqina qaama isaanii irratti mul'ate riipoortiin garaagaraa waan dhiyaataa tureef nyaata dabalataa qaama isaanii ijaaru ka isaan gargaaru jedhamee waan amma gargaarsa gubbaa irratti tuqame kana irratti gara nyaata dabalataa CSIB daa'immaniif haawwataaf kan gargaaru gara kumtaala 1,754 amma achi ga'ee uummataaf hiramaa jira jechuudha. Kanaaf waliigalatti gargaarsi akka godina Booranaatti godhamu akka galgala miidiyaa irratti homtuu gargaarsi godinaaf godhamaan jiru gama mootummaatiin dhiyaataa jiru hin jiru jedhame sun waan dhugaarraa fagaatti ta'uu isaatti wanni hubatamuun irra jiraatu. Gargaarsi kallattii garaagaraatiin uummataaf gargaaramaa kennamaa jiru osoo jiru akka waan mootummaan uummataaf xiyyeeffannaa hin laannetti akka waan uummataaf gargaarsi godhamaan jirretti gargaarsi homtuu godhamaan jiru jedhamee akkaataa sanatti dhiyaate gargaarsi hanga naga'u godina san keessatti gargaaramaat jira. Kan duraan dhaabbataan gargaaramaa jiran jiru kan amma dabalataan akka gargaaraman gaafatamee gargaaramaa jiranii kun uummataaf quuqama uummataaf qabamurraa uummataaf yaadurraa uummanni keenya osoo nu jirru rakkachuun irra hin jiraatu miidhaaf saaxilamuun jiraatu waan jedhamurraa sosochii akka naannoottis akka federaalaattis godhamaa jiruun gargaarsi akkaataa kanaan kan kennamaa jiru ta'uu isaa hubatamuu danda'utu irra jiraata. Namoonni maalummaan isaanii hin beekamne akkaawuntii garaagaraa baananii maqaa uummataatiin daldaalutti jiru. Kun sirrii miti. Godinacha keessaayis
namoonni maqaa kanaan akkaawuntii bananii uummata Booranaatii haa birmannu uummata Booranaatii haa gargaarru jedhanii mallaqa akkaawuntii dhuunfaa isaanii irratti galchaa jiran jiru. Kun immoo sirrii miti. Akka godinaattis akkaawuntiin fandii of eeggannootiif baname jira. Akka naannoottis akkaawuntiin fandii of eeggannootiif baname jira. Kanarratti galchanii yoo walii birmannaas ta'e yoo wal gargaarus ta'e akkaataa kanaan gargaaruutu isaan irra jiraata malee gargaarsi nama dhuunfaa maalummaan isaan beekamne irratti galu uummataafis osoo hin qaqqabin uummataafis osoo hin gahin jidduutti qisaasamuus nyaatamuus danda'a waan ta'eef kanarraa qaamni gargaarsa barbaadu kallattii mootummaatiin gargaaruu hin danda'a. Gargaarsi kallattii dhuunfaatiin gargaaramu yeroo baay'eetti iddoo baay'eetti rakkoo garaagaraatiif saaxilamaatis jira miidhaas geessaa jira. Namoonni waan uummataaf yaadan fakkaatanii waan uummataaf quuqaman fakkaatanii waan uummataaf dhimmaman fakkaatanii ofii isaaniitii of fayyaduudhaaf osoo uummatan fayyadamin ofii isaaniitii of fayyaduudhaaf osoo uummatan gargaarin ofii isaaniitii gargaaramuudhaaf maqaa kanaan daldalaa jiran baay'ataat jiru. Kanarratti immoo uummanni naannicha keessa jirus namni immoo gargaarsa barbaadus kanarratti of eeggannaa gochuu danda'utu isarra jiraata. Gargaarsi kallattii mootummaatiin dhufee uummata bira ga'u akkaawuntiin isaa kallattii hundaan banamee jira. Godina irrattis banamee jira. Warri godina biraa Booranaa akkaawuntii baname irratti nu gargaaraa jedhanii osoo isaan gaafatan namoonni akkaawuntii mootummaa keessa mallaqa jiru irratti mallaqa biraan daballu ofii kennaa akkaawuntii bannee uummata gargaaruutu irra jiraata jedhan sun uummataaf yaadaniiti miti. Uummata yaadanii osoo hin taane uummataaf quuqamanii osoo hin taane faayidaa isaaniitu keessaa mul'ata waan ta'eef kanarratti ammoo hawaasni gargaarsa garaagaraa walii birmachuun wal gargaaruun aadaa keenya. Waan wal gargaaru kana keessatti ammoo kallattii sirriirra dhaabannee karaa sirriirra waan jiru irratti wal gargaaruu danda'utu irra jiraata malee mootummaa ol dhuunfaan amanamaa ta'e mootummaan ammoo amantii dhabuun isa irra hin jiraatu. Dhuunfaarra mootummaatu amanamaadha uummataaf ta'utu irra jiraata malee kan dhuunfaa nama waan hin isaa hin beekamne nama itti gaafatamummaa wayii hin qabne maqaa moggaafatanii akkaataa sanaan gargaarsi funaanamaa jiru kun karaa kamiiniyyuu uummata bira gahaa jennee hin amannu. Kan ammoo warroonni gargaarsa isaanii quuqama irraa ka'anii walii birmachuudhaaf yaadanii isaan godhan sun akkaawuntii san irratti mallaqni galu kan uummata hin fayyannee fi kan mootummaas hin fayyanne kan dhuunfota fayyadu ta'uu isaa hubatame gargaarsi godhamu akkaataa kanaan yoo godhame gaarii ta'aa waan jedhu kaasuudhaafi. Haalongee wal qabatee yeroo baay'ee qaaman iddoo itti argamuudhaan rakkoo hawaasa keenyaa kan horii fi beeylada dirgaa jiru aarsaa kaffaltanii qaaman dhuftanii hawaasa addunyaa fi mootummaa biraan nu ga'uu fi OBN ga'ee nyeencaa taphachaa waan jirtuuf galati qabisanii galchuu barbaada. Ittaansee sababa bonni dheerateen ongeen hawaasa keenya miidhaa jirti beeylada keenya miidhaa jirti. Haa taatuuti ammoo mootummaan uummanni kun hawaasni kun horiin kun akka dandamatuuf xiyyeeffannoo addatti kennee hojjechaa jira. Sadarkaa aanaa irraa jalqabee koreen taaks foorsii aanaa qabeen aanichi qabu baajet mootummaa dabalatee amma inni isaanii eeyyamutti aanan hundumtuu jechuun ni danda'ama. Boottii bishaanii kireeffatee konkolaataa kireeffatee midhaan bituudhaan hawaasa rakkatanii fi beelaan bira dhaqqabsuun hojiin guddaan hojjetamaa jira. Qarshii miliyoonaan lakkaa'amu sadarkaa aanaatti murtaa'ee hawaasa biraan gahaa jiru kan qofaa miti sadarkaa godinaatti taaks foorsii godinaatiin kan hoogganamu qabeenyi istookii keessa qabnu hundumayyuu osoo nafiin
midhaan kintaal 4,000 olii CSB kintaal 600 oliitii fi zayitii litrii baay'ee stoor kee jiru hundumayyuu dugugnee hawaas midhaman kan biraan dhaqqabsinee jirra geennee jirra jechuudha. Amma umniti kennu wayyamutti bootti bishaanii godinni kun qabu sadii dursine aanot critical ta'an aanaa akka aanaa dubluqiitiif aanaa dilloo dhaqqabsine iddoo dhiyeessin bishaaniitti rakkoo qabutti hawaasa keenya tajaajilaa jira. Kanaaf akkasumas rakkoo waliigalaa assessmentii goonirratti hundaa'uudhaan naannoo beeksifnee naannoonis deebii kennaa jira. Hanga ammaatti beeyladi miidhameef yoo xiqqaatti beelii 14,370 as dhaqqabee hawaasa biraan geennee jirra. Akkasuma boottiin bishaanii 12 aanot keenya rakkoo kan qabaniif hara naannootiin dhiyaatee tajaajila kennaa jira. Namoota beelaaniif idileedhaan marsa marsaadhaan marsa tokkoffaa marsa lammaffaa marsa sadaffaa jedhamee nam 180 olii 88 olii 188 olii idileedhaan gargaarsi kennamaafii jira. Akkasumas dabalataan nam 166 136 kan gargaarsi gaafan naannoon nu eeyyame midhaan kuntaal 24 geejjibsamuun jalqabamee jira. Akkasumas fayyaa horiitiif talaallii doozii 300 olii qorichi beeyladaa doozii miliyoona 1.2 olii karaa eejensii beeyladaatiin hawaasa keenya biraan ga'anii jiranii. Akkasumas hawaasnis dhaabbileen dhuunfaa hawaasa horsiisee bulaa hongeedhaan miidhaman kan dandamachiisuudhaaf ollaa keenya godinaatti ollaa keenya irraa jalqabee aga Finfinneetti aga Daamatti aga dhaabbata OBN'tti deeggarsi bal'aan hawaasa keenya bira ga'aa jira. Fakkeenya OBN ilaaluu ni dandeenya. Guyyaa kaleessa hoggaansaaf manaajmentiin isaanii guutuun qarshii miliyoona 1,700 oliidhaan qamadii kintaal 600 olii makiina 6dhaan fa'anii as hawaasa keenya biraan ga'anii jiru. Godinni addaa konsoo ollaa keenya nyaata beeyladaa konkolaataa 18 bishaan boottii 2 qabatanii dhufanii hawaasa keenya biraan ga'anii jiranii. Baankii waldaa hojii gamtaa Oromiyaa akkasuma humna qabduun zayitii fi nyaata nama nuun dhaqqabanii jiranii. Akkasumas waldaan injineerota naannoo Adaamaa jiraatan injineeronni 7 mobilizationii bal'aa godhuudhaan nyaata beeyladaa konkolaataa 11 cidii beelii 3,630 olii qabatanii hawaasa keenya biraan dhaqqabaa jiranii. Kanaaf mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaaf hawaasni biyya kan keessa jiraatan bal'aan hawaasa kan dandamachiisuuf deeggarsa bal'aa gaggeessaa jira jechuudha. Akkasuma dhiyeessii bishaanii naannoo manneen barnoota illee wal qabatee akka godina Booranaatti iskimoota bishaanii 400 ol qabna. Isaan keessaa 400 anfaankishinaal tajaajila kennan jiranii. Tokko humnaaf poteenshaalii qabnu kamiyyuu fayyadamne kan sadarkaa godinaatti sadarkaa aanaatti suphamuu qaban iskimoonni kun suphamanii akka isaan tajaajila kennan akka hawaasni irra tajaajilamuu qabu gochuudha. Inni lammeessuun ammoo humni qabnuun hawaasni horsiisee bulaa yoo xiqqaate namni 129 galmaa'ee barumsi jalqabee jira. Haa taatuti ammoo horii gulgodaan harooba gulgodaan arcaatiin uumamin jira. Manni barumsaa hedduun ammallee rakkoo bishaanii qabaniin jiranii. xiyyeeffannoo mootummaan kenneef akkasumas humna mobilaayiz gochaa jirruu fi riizoorsii qabnu kan walitti qindeessine isaanis bira akka bishaan kun dhaqqabaniif boottiin dabalatas kan deeggarsa qaamolee dhuunfaatiin nu bira gahaa jiranis jira. Boottiin 5 karaa gubbaa jiru abba qabeenya obbo Jaagamaadhaan nu ergamen isaan kanallee iddoowwan rakkoo xiyyeeffannoo barbaadan kan adda baafnee prioritize goone in dhaqqabsinaa jechuudha. Kanaaf waliigalatti rakkoon bishaanii manneen naannoo barnoota duwwaa don ta'in buufataalee fayyaa keella fayyaa qabnu keessa bal'inaan ni mul'atanii jechuudha. Haala odeeffannoo haala qabatama jira hawaasa biraan ga'uu wal qabatee akkaataan keessumatti dhaabbanni OBN qaamanii iddoo rakkoon kun jirutti gabbu'ee rakkoo hawaasa keenyaa addunyaaf mootummaaf mul'isuuf hojjechaa jiru. Akkuma reefu jedhu baay'ee galateeffamu galata miishoo qabnu galchuu fi barbaadu akkaataan itti deemamaa jiru gaariidha jechuudha. Kanaaf wal qabatee sababa OBN dhugaaf haqe jiru
hawaas keennaaf mootummaa keen biraan geetten mobilizationin bal'aan geeggeeffamaa jira deebii baay'ee biyya keessa biyyalaa argachaa jira jechuudha hawaasi kun akkasumas miidiyaa baay'eedha galtee ta'uudhaan soora jira jechuudha OBN kun sadarkaa aanaaf gandaaf garee gabbee qabatama hawaasi kee jira laalee ijaawwaan argeef akkasumas duduwwan social media gubbaa yaan hedduun ni jiru roob qorqorroo yookaan roob magaala roob roobatti godin Booranaa roobee jechuudhaan misunderstanding namni biraa kubatuuf mootummaan murtee dogongoraa kennuuf wanni miidiyaan roofamaa jirin jira nu gargaarsa nama caalaa hawaaqa caalaa yoo waaqni nu roobe baay'ee jaalannaa garuu roobni ana muraasa ana goomoleetii fi ana yaaballootiin alatti roobni baay'ee roobee injiru sunis roob xiqqaadha sullee aanoti jiran keessa itti godaananii barbadeessanii jiranii qaamanis waliin deemnee OBN'nis argaa jirti ifin guyyaadha iddoo raanchi mootummaa hawaasni itti baqatu waan barbadeessanii fixaniif cidii itti buumne jechuudha kanaaf wanni kun waan sirraa'uu qabaa jechuudha wanni social media gubbaa deema kaan ammoo akkaawuntii illee wal qabate akka Oromoo mammaakee tokko cafii tokko badii jechuun namoonni rakkoo hawaasa uummata akka opportunity herregatan jiru kanaaf akkaawuntiin deeggarsa uummata kanaatiif warri dhugumaadhaan gara isaanii qulqulluudhaan hawaasa kan deeggaruuf itti deemamaa jira baay'een kan galateeffachuu qabnu ni jiru haa taatu amma dubbichi ajandaa bira ta'ee aanaadhaan gandaadhaan qaamni dhuunfaatiin qaama beekamtii hin qabneedhaan banamee konfiizuu hawaasa keenya kan deeggaruu barbaadanillee godhee jira kanaaf sadarkaa godin keenyatti hoggaansa sadaa balaa godin Booranaatiin akkaawuntiin beekamtii qabu kan baname akkaawuntii dame daldala baankii Itoophiyaa lakkoofsa 16826288 jedhu irratti hawaasni biyya keessaa falaalleen kan deeggaruu barbaadu akka nu deeggaran dhaamachuun barbaada. Maqaan kiyya jaldeessi diidaa jedhanii eeshi gandamadhaa chooti rakkoon hongeen bona nu qabatte loon gara 200-300 haa jiran loon gara 40 diiram tokko hongeen nu dhaqqabde qambattii tokko dhuftee gisee tokko fulaatti raatanii jiran duraanuu qara dabarsee loon gar 30 du'anii jiran gandilleen qubqab namichi hin beeka tanaaf gandi immoo laalee gareen teen marra loon agasgaa irra dhumaniif taargan cufa isaa kennettee naa kennite jirti. Deeggarsi kan akka gara itti fidamuu jiru makiinaa gishan ijaa qaraan mataa kiyyaanuu buusee jiru sun cufurrumaan raatanii jiran akka gandaalletti akkasuma ilaalchi gargandaatuuf aanaallee wanni qaran dhaqqabin hin jiru ammoo gargaarsa rabbi nam gargaara isallee waan dandeettan nu gargaara jedha rooliin sun immoo karaati akka dhuftanii ilaaltanii. Maqaan kiyya mooluu walaa keeti. Ganda madachoo qarsaara guchi reera qarsaara guchi hongeen bonaa guddoonu jajjabdu boni kun guddoonu duude munuwan boni kun boni gan boni sadii cufa akkanu bona roobi sadii akkanu nutti hin buuni nu oola nam roobi sadii nutti ajjiti ishi amma waan cufa ishi midhaan xaasa biri 30 binna furusta biri 8 binna kiraa walti biri 9 kanaaf amma fakkeenyaaf namni harki qallaa waan sun amma nu amma gara namaatti sodaachuu jirra waan midhaan hin bitan hin qabnu waan lookaan furustaan bin hin qabnu kana ammoo dhageenna fakkeenya amma raadoon ifa yoo caqabnu warri tiimii falaalu yoo odeeffannoo dhageennu nuun baatiin beennu ammoo malee gargaarsi guddaa fuudhii garan jiraa jecha dhageenna gar namaallee yookaan gar saallee gargaarsi guddaan dhufuu jiraa dhageenye ammoo nuun bahee hin beennu kana kaara erganii ammoo tokkochisuun fakkeenya beesseen gartee nuun bittu sun akka keenyatti galatoomanne mootummaallee. Maqaan kiyya galgaluu daalachaa jedhan yoo rabbii fi mootummaan nu dhaqqab malee hin dandamanne dandamii of herreguutti hin jiru horiin kaan du'u jira kaan kaasuu jira macarra shan harreen tadhaachinulleen alattee du'u jirti duddaan itti waraabuu hin dandeenyu harreen nu waraabuu hin dandeettu yoo mootummaa faaqa nu dhaqqab malee hin dandaman jechuutti hin jirru immoo kasannuu kennitan kulleen galata mee nu dhaqqabuu jiraani nu hordofuu jiraaniti akkanuma ammallee nu hordofa ammallee galatooma numma waan dandaman waaqi yoo haaqaaf isaanii nu dhaqqabdan malee hin dandaman jechuutti hin jiru.
duraan dursee hoggaansaa fi manaajimentii OBN Booranni hangaaf cinaa dhaabban jechuudhaan qabeenyi qabdan walis sassaabuun yeroo keessan aarsaa gootanii adeemsi dheeraa karaa dheeraa dhuftanii hawaasa keen bir dhaabbachuuf armaan baatan bag nagaan dhuftan isaniin jechuu barbaada. Ittaansee dhugaa akkaataa Oromoon wal bira ejjetu yoo rakkattu yoo bal'inna isan hangafa namaayyuu baay'ee isanti gammannee jirra. Hawaasa keen qabeela hongeen miidhamaa jiru midhaan kintaal 600 qarshii miliyoon 1.7 oliidhaan bituun asamma aga yaaballoo nu geejjibsiisanii nu dhaqqabee jira. Kanaaf maqaa bulchiinsa godina Booranaatiif hawaasa keenyatiin irri deebi'ee ammallee galata isanii galchuu barbaada. Kan qofaaniti rakkoo uummatii keenya jiru hawaasa Oromoo sabab sablammootaaf aga biyyalaa mobilaayizeeshinii bal'aa hojjechuudhaan akka hawaasi keenya deeggarsa argatuu fi akka mootummaalleen xiyyeeffannoo addaa itti godhuuf gaheen OBN taphatte gahee leencaati. Baay'ee san dinqisiifannaa, baay'ee san jaalannaa, baay'ee san kabajna. OBN sagalee uummata duwwaa osoo hin ta'in gaachan uummata keenyaati. Gaachan uummata keenya ta'u yeroo rakkoo, yeroo waraanaa, yeroo beelaa, yeroo bonaa hawaasa Oromoo bir dhaabbate ta'uusaa kan ittiin mirkaneeffan jechuu ni danda'a. Kanaaf galata qabdanii hojii guddaa nu hojjettanii jirtanii qilleensa irratti miidiyaadhaan reediyoodhaan waan bal'aa mobilaayizeeshinii bal'aa nu hojjettanii hawaasi addunyaa mootummaan iyyanne teennaaf teessan dhaga'ee nu bira dhaabbachaa jira. Baay'ee galatooma. Kanaaf maanguddoon teennalleen isan eebbifti galatooma isaniin jechuu barbaada. Oraa bulaa deebara hin akka OBN'tti isan ga'een teessan akkuma nama qubu qabu ilaa gurra Oromoo jedhanii fula cufattuu dhageessisa turtanii jechaadha. Ga'een teessan guddoon sun rakkoo jirtu beela jiru quufi jiru waan ibliisi waraana jirullee hojjettoota teessan adda waraanaa deemtee fula namni jiru cufaa nu dhageessifti. Numma waan nu qubu qabnu OBN gaaf durii dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa jiruu fi eeginni OBN jijjiirame jidduu lamaanii jijjiirama gama ganni fidelleen garra. Afaan Oromoo ka durumaayyuu namni tuffatu dhiisiti afaanota meeqan akka irraa gur nama dhageessu jiru sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa dhaga'uu jirra. Har'a immoo akkuma hojjettoo sunutti akkuma istaaf keessaniitti waan qar dhageessiftan waan gurri san buusan kana maangeettan malee qabattanii beeloftanii dhuftanii asiin dhuftanii seenaa boonsaa seenaa bareedaa namni hojjettan seenaa galataa hojjettan dabalata baadha kaleessa wanni sanirra caqasuu jirru waan beela quufallee taanaan waan waraanallee taanaan adda waraanatti argamtanii fulaa rakkoon jirtutti argamtanii nam dhageessiftanii har'a immoo waan isan dhuftaniin midhaanii reediyoo dhaabbatii kunini OBN waan qonnaa haasaa jedhanii haasa'ama. Hin beektan sanuu qoosaa keessaayyuu reediyoo har'a immoo sanuu sagalee qabattanii dhuftan jechaadha. Seenaan wal argate. Qonnaan sun akkasiin sagaleen tun amma sagalee jennu asitti waan nyaataati. Naannoo Oromiyaa gara biraatti immoo jechi dhaga'amu. Kanaafuu soora qabattee dhuftan waan namni soora qabattee dhuftanii qaraa reediyoo sooraa wanni sun immoo eebba jecha. Waan bira dhiisi bara kanallee qonnaan Oromiyaa keessatti irra deemanii ministeerota Itoophiyaan qabdu cufteettee daawwannullee dasumteennee daawwachuu jira qilleensa gubbaatti hin argina. Sun cufa ga'ee OBN'ti. Bir dabartanii duuba istaafii kunini uummata keessan dhaqqabuu fi gargaarsa dura akkanatti tolchuun teessan galatooma isaanii jenna maqaa jaarsa Booranaatiin maqaa aadaa teennatiin horaa bulaa deebanaa waliin jirra galata qabdanii galataan deebi'a. Warri san keessummaatti dhuftalee bulchitoota teennallee tana isanillee galata qabdanii aadan teennayyuu qaraa ruufaan galata namaa galchiti warri kun akkanatti hin galin waan galataatiin galcha horaa bulaa deebana. Taadii jedhama. Jiraataa godina Booranaa magaalaa Yaaballooti. Jaarsa Booranaati. Ani egaa dhufaa tarree san armaan dhuftan tana maqaa uummata godina Booranaatiif bulchiinsa godina Booranaatillee akkuma reefu san galateeffannullee maqaa Booranaatiin guddoo san galateeffachuu barbaanna. OBN
sagalee uummataati, iluu uummataati, gurruu uummataati. Waan namiin dhagahin nam dhageessifti, waan namiin argin nam garsiifti. Qilleensirra gur namaa waan dhagahin namiin dhagahin nam dhageessisu, waan namiin argin qilleensirra nam garsiisu bir dabarsanii uummata Booranaa harakkate. Isa warri OBN keessa hojjetu hoogganaallee waliin gabbuutanii waan qabdanirra qabattanii Booranii hangafa Oromooti haggaf cidhaa dhaabannettanii dhufuun keessanii waan guddoo nam gammachiisaati. Waan seenaallee taati horaa bulaa deebana. Eegaa ummati kunini rakkoo kee jira. Rakkoo minne kee jiru kanallee gargaarsama dhufuu jiru kanallee qaayii fiddaan qofaa miti. Qaamni dhibiilleen qaama mootummaa taatmoo qaama dhuunfaa taatmoo inni ijoo taatmoo warra amma gargaarsa kanaa saraarri jiru faqaran maan baay'illee adoo gabaasii caasaa mootummaa bulchaa mootummaa godina kana akkuma tochuutti akkuma jiru ta'ee sochiisan gootan guula wanni kun babal'achaa arma ga'uu danda'uu jirti. Kanaaf akkuma jalqabdanii namallee kakkaasanii kan dhagahin dhageessiftanii rakkoo Booranaa kan argin harkisiiftan kan akkuma fillee dhuftan kan gargaarsi kun akka itti fufee babal'atee uummata kana wanni qar dabarte waan irra gadafe lubbuu namaallee lubbuu beelladaallee akka isiin dhaqqabamtu sochii teessan jalqabdan tan jabaattanii akka itti fuftan arumaan dhaabachaa OBN durii caasaa durii OBN naannoo Oromiyaa keessaa qofatti hojii ishii dhageenya. Namni of kibballee reediyoo televizyiinii bantu OBN jira. Har'a yoo afaan Amaaraallee bantu OBN pirogiraamii kophuum qabdi. Yoo akkasumallee illee baanatu inum jirti. Amma isaanuu fuula cufaa jiraattanii. Babal'aadha ammallee akka biyyattiin tun geettu biyyattiin illee birda biraa addunyaallee waliin gahaa horaa bulaa deebana jechuu barbaada. Ani warri isaan na biratti argitan kun OBN kan interview na godhu jirulleen OBN dha jechuudha. Dursa adoo dhimmi keenyatti hin dabarre waan OBN waan muraasa jechuu fedha. OBN gaaf durii jalqabdu baay'ee waan muraasaan jalqabde sagaleen isaanii hin ciccitaa hin dhageessisu. Sagaleen dhageessisan kanaan uummata guutuu akkamitti waliin ga'uu danda'anidhani. Ammoo deebitee akka Itoophiyaa tokkoffaa taate afaanota hedduudhaan biyyoottan ollaa keessaaf biyya alaallee babal'ifachuu isiitiin as ga'uu isiitiin gammachuu guddaa qabu waan taateef galata guddaa sanii qaba jechuudha. Nu uummati horsiise bulaa horsiifannee bulla roobaan jireessa. Horsiifatanii bulan jechuun horii irraa waan argannu hin jiraanna jechuudha. Wanni nu baramuu malu kinshipiin nu horii waliin qabnu yookaan walitti dheenni horii waliin qabnu baay'ee cimaadha jechuudha. Yoo horiin kee miidhame nulleen hin miidhamna jechuudha. Amma sabab kan waan taateef namaaf horiillee miidhakee jira. Sababii isaa ammoo ganni silaa roobuu malettu nurraa diqqaate bakka hunda ka waliin nuun ga'een keessumattuu gam golboo akkum jirutti waan hin roobinii fi sababii isa tokkana jechuudha. Inni lammaffaan ammoo sababa ageetti nurraa hanqatteen. Sila fula roobuu maltutti roobiniin sila ammaan tana gayya bishaan rooba dansa kee deemanii sabab sun hanqateeni uummati kee rakkoo kee galee jira. Horiin gara 9,000 olii nurra du'ee jira. Gar 20 olii kaasuu jira jechuudha. Horii kan kaasan jechuun amma gabayaallee wal qabata. Namni tokko yoo horiin irraa dhumate horii kan waan kaas taate gurguree qorsi bituuf yookaan nyaata beelladi suni bituuf baay'ee rakkataa jechuudha. Rakkoo kan kee jira waan taateef rakkoo nyaata horii qabna, rakkoo bishaanii qabna, rakkoo nyaata nama qabna jechuudha. Isin ammoo kan hubattaniitiin amma deeggarsaaf kan dhuftanii nam qofatti san durse. Lamaan isan durse tokko warrolla konsoo kanatti isan durse ollaaf duddaan olejjan waan jedhanii fi deeggarsi nu fidanii jiranii gara nyaata beelladaa makiina 18 fi bootti 2 nu fidanii jiranii jechuudha. Ammoo deebi'anii warri cooperative baankii zayitiif daakuu waan danda'an nu fidanii jiran. Isin ammoo ammaan tan akkuma argitan kana makiina 5 ol se'a makiina 6 nu fidanii jirtanii jechuudha nyaata. Tanaafiyyuu galata guddaa qabdanii jechuudha. Dhugumaan OBN sagalee uummataatiidha. Sagalee uummataati. Sagalee uummata ta'uu keessaniin ammoo diiramallee galgalallee guyyaallee waan horsiisee bulaa kan itti qabtanii dabarsuu jirtanii jechuudha. Caqasuu jirra waan taateef galata qabdanii jechuudha. Nu ammoo akka godinaaf akka Oromiyaa wanni nu hojjechuu jiru
qindoominaan gubbaa kaasnee aggandaatti qindoominaan hojjechaa jirra. Qindoominaan yoo hojjennu deeggarsa waan sadeen ammaan tan kaaskan irratti deeggarsa barbaachisaa jecha. Amma sodaan nu qabnu ganni kunini eegi ammaan tana ageetti tun hin bu'ini bona gayyaan nu dur jira. Boni agayya kun ammoo dheerachuu danda'a jechuudha. Yoo boni agayya kun dheerateetiin hedhe agji shanii cufin deema jechuudha. Agji shanii nami danda'e nam gargaara. Ummati danda'e uf gargaara. Kanaaf birmadummaa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf ummati Oromootii fi ummati Oromoo keessallee alallee biyyaa keessa falallee jiranii ummat kan gargaaranii dabarsuu malanii jechuudha. Nu ammoo akka mootummaatti wanni nu yaaduu qabnu sustainable development waan beektaa borii egeree borii ta'a fiduu mallacha. Ummati kun ummata aadaa cima qabu akkaataa itti dandamachuu danda'ullee beekaa jechuudha. Aadaa isa sun irra cimsinee bor akkamiin dandamachuu danda'a. Maantu mala wanti yaadame hedduun hin jirtu jechuudha. Amma aroolee hedduu bishaan qabatanii qotuuf mootummaan sagantaa qabatee jira. Sunirrallee tammoo indigenous knowledge inni qabu kana ka keessa inni qabuu fi ka haalaa waliif finne akkamiin ceesisuu dandeenya waan jedhu irratti hojjenna. Nu gargaaruu keessaniif galatooma warri dhibiilleen akkanum dhufe nu gargaaruuti volunteersii warri fedhiin taa'ee akkaawuntii banatee nam gargaaru jirullee ni jira cimanii taafufaniiti deeggarsi uummata Itoophiyaa fi Oromoo nurraa hin hanqatinedha. Itoophiyaan duratti adeemtuuti juuntaallee ni injifanna nulleen boon keessa hin baanaa jechuudha galatooma. Bulchaa godina Booranaa akkasumas jaarrolee iddoo kanatti argamtan wanni nu kakaase wanni guddaan waan gadaa kee jiru buusaa gonofaa abbootii keenya warra gadaa tumetu sirna gadaa waliin tume Oromoon kadhaan beekuu hin kadhatu ka jedhu warra gadaa irraa dhageenya karaatti hin ba'u hin kadhatu lammiitu buusaa gonofaadhaan utuba gaafa loon irraa dhumu gaafa rakkoon mudatu rakkoo isaa kan quddatu gadaatu kaa'ee jira sirna gadaatiin jira isa kanaaf immoo inni irraa barbaadamu boran hangafa buusaa gonofaadhaan sirna gadaatiin waan ta'ume garasitti warra gadaatume warra hangafa irraa immoo hin hafanu ceera fokkuudha booranni hangafa biratti argamuun ulfina kabaja boorana cina dhaabbachuun ulfina kanaa ol hojiin hojjetamuu malu hin jiru rakkoon uummata booranaa rakkoo keenya rakkoo OBN rakkoo hojjettoota OBN rakkoo uummata Oromoo mara jedheetan fudhadha kanarraa ka'uun guyyaa muraasni nutti barfate iyyuu kana dura qaqqabuu qabna turre har'a iddoo kanatti xiqqaadha waan guddaan miti waa guddaa finnee dhufnee miti hawaasa keenya rakkoo hongeetiin miidhamaa jiru yoo geenye jabaadhaa namaan yoo jenne waan tokko jenneet minaan xiqqaa qamadii kuntaala 600 qabannee dhufnee jirra hojjettoonni OBN gara kanatti gaafa nu ergan kana qofaan hin ga'u isin cina jirra sagalee isinii ta'uudhaanis wanni isin utubnu ammallee isin cina jirra booranni hin beela'u otuu Oromoon jiru booranni hin rakkatu ergaa jedhutti nu gaa dhaqaa ilaalaa jedhaniiti hojjetaa bakka buune manaajimentiin guutuun bakka kanatti kan argamne kanaaf rakkoon uummata booranaa rakkoo uummata Oromoo mara rakkoo Oromoo qofa miti rakkoo uummata Itoophiyaa ta'een fudhadhaan sababiin isaa booranni qaroodha booranni beekaadha booranni gadaa tolche gadaan immoo kan Oromoo qofa miti kan addunyaatti UNESCOtti galmaa'eera Itoophiyaa hundatti itti boonaa jira gadaarraa sirni dimokiraasii bocame dudduuba yoo deebinee ilaalle akka warri jedhan miti sirna gadaa Oromoo irraati kan bocame wanti hunduu booranni immoo kanaaf ka'umsa madda qaroomina Oromooti burqaa Oromoon itti qaroome qaroo keenya bira dhaabbachuun dirqama keenya kana jechaaf jenneen jennu qabatamaatti hojiitti ku qabna kun waan guddaa ta'e miti waan ammas ga'es waan guddaatti dhaadhessuu hin qabnu amma bonni fuuldura dheerachuu danda'a jedhanii warri na dura dubbatan jiru Oromoon ka biyya alaa jiru ka biyya keessa jiru wanti xiqqaa yaada Facebook irratti barreessinu qofaan Oromoo cina dhaabbanna jechuu hin dandeenyu kanaan Oromoon rakkinaan ba'u wanni uummata keenya booranaa rakkoodhaa baasu waan qabnu darbachuu kuntaalii tokko xiqqaa miti achirratti wanta jennuun alatti waan qabatamaadhaan uummata keenya gidduutti argamne uummanni Oromoo kaabaa kibba ba'aa dhiya jiru uummata Oromoo qofa miti uummanni Itoophiyaa bakka adda addaa jiru wal gargaaruun beekama boorana yeroo kanatti ongee amma jiru kana dandammachiisuuf hin birmannu taanaan itti gaafatamummaa seenaa jalaallee hin baanu kanaaf isin cina jirra uummata booranaa cina jirra sagalee isinii ta'uudhaan rakkoo keessan himuudhaan rakkoo keessan himuu qofa miti OBN gara fuulduraattis OBN rakkoo himuu qofatu hin taane hanga humna isaa hojjetaa isaa waliin qindaa'ee bakka uummanni keenya itti rakkate
uummata Oromoo qofa miti uummata Itoophiyaa bakka inni itti rakkate hunda rakkoo isaarraa qooddachuuf hojjechuuf murteeffanneeti hojjetaa jirra. Kanas iddoo kamiyyuu hin finne tola ooluu abbootii gadaa Oromootu nu barsiise. OBN akkam jedhu miti akka warra OBN cabsuuf deemu jedhu miti. OBN kan Oromooti. Oromoo keessaa madde warra gadaa keessaa ba'e qabeenya uummata Oromooti. Oromoon immoo kennu deeggaruudhaan kan rakkate hirphuu buusaa gonofaan beekama Oromoon kan rakkate gargaaruudhaan. Kanaaf kun dirqama keenya waan duudha sirna gadaa Oromoo keessa jiru hojiirra oolchuun qabatamaatti Oromoon saba sakaan isaa hammachuu akka inni danda'u aammannees agarsiisaa jirra jalqaba rakka'eera sagalee sabaaf sablammootaa ta'uu nuti ofii keenya waan uumne miti OBN warra OBN ofii keenya waanuma kaleessa kaanee ammachuu barsiisaa jirru miti sirna gadaatu qabatamaatti hojiirra oolchaa jira isa kana waan gadaa Oromoo keessatti jiru qabatamaatti hojiitti kan jijjiiruu danda'u tokko nu'idha instituushinii uummatatti waa'ee mukanatu hojjetee agarsiisuu qabaaf hojjechaa jirra ittiin mul'achuu yookaan showudhaaf waan hojjetamu miti qabatamaatti Oromoon akka nama ammatu akka waliin jiraatu ollaa waliin akka bulu akka biyya waliin itti jiraatu agarsiisuu qabnaaf sabaaf sablammiidhaaf keessaa afaanota adda addaa finnee mindaatti kaffallee mindeessinee sabbata adeemsa irra waan ba'u hunda goonee kan hojjechaa jirru waan gadaa lafa iddaan akka qabatu lafa qabatu wanni gadaa Oromoo keessa jiru sun qabatamaatti akka mul'atuuf hojjechaa jirra kana cimsinee itti fufna ummata keenya deeggaruu immoo Boorana cina dhaabbachuu immoo kanaan nun ga'u akka OBN'tti kun nuti xiqqaata hojjettoonni OBN illee kana nuuf kaasan ganama kana hedduu nu bilbilaa turan hojjettoonni OBN as yeroo geenyu nun ga'u cimsaa ergaa nu dabarsaa Boorana cina jirra sagalee isiniif ta'an isin wajjin dhaabbanna uummata keenya addunyaarra jiru biyya keessa jiru hunda isiniif dammaqsina kan jedhu ergaa nuun ga'a uummata kana biraan nuuf ga'a jedhaniiru nutis ergaa hojjettoota keenyaa isin biraan geenyerraa isin cina jirraa rakkoon keessa rakkoo keenya utuu nu jirru hin beeloftanu utuu manni Oromoo bal'aan jiru hin beeloftanu hin dheebottanu Oromoo isin cina jiraa jabaadhaa isin waliin jirraa jechuun barbaada ulfaadhaa. Aanaaleen daangaa jiran baay'een isaanii rakkoo hongeetiin wal qabatee rakkoo keewwaan jiraniif horii isaanii qabatanii godaananii as dhufanii jechuudha. Uummata aanaa dirreen jira. Kunuunfamee eegumsi isaa eegamee misoomii isaa sitti eegamee asiin duuba immoo gar biyyaattis naannolee adda addaatti deemaa ture. Dabalataan immoo raanchi kan jiddu galeessolfannee akka godina Booranaatti raanchi hawaasaa community raanchi jennee raanchi 12 kophaatti hundeessinee jira jechuudha. Muuxannoo asii fudhannee. Kanaaf kaayyoon isa guddaan sanyii loon Booranaa asitti tursiisuudhaan fayyaan isaa eegamee qulqullinni isaa eegamee hawaasa keessatti akka inni babal'atuu fi sanyiin kun gar hundatti akka inni deemu biyyi keenya qofaanitti dabree biyya alaattis haalli itti deemaa tureen jira. Kanaanis wal qabatee haala roobaatiin wal qabatee naannoo kana yoo ilaalu roobii facaatiin isaa diqqaallee ta'u naannoo kan wanni agarru waan magariisa jechuudha. Kan irraa ka'ee horiin akka sagantaan raanchii kana qabamee giddu galeessa kanatti hoogganamutti horiin biraa as seenee wanni taasifamu tokkollee hin turre. Garuu sababa hongee irraa ka'ee iddoo isaan jiranitti marga waan hin qabneef rakkoo sun irraa ka'ee hawaasii aanalee shanirraa asitti dhufee qubatee jira jechuudha. Kan irraa kaanee olaalu sababa rakkootiif malee giddu galeessa kanatti horiin alaa yoo seenu fayyaanis wal qabatee margaanis wal qabatee tuttuqaansa adda addaatiin wal qabatee dhibeen adda addaa dhufuu danda'a. Kun ta'ullee ammoo rakkoo keessa waan jirruuf rakkoo kan dandamachuun yoo hawaasi keenya dandamate nuutis dandamannee hawaasa kan geggeessuu kan dandeenyu. Kanaaf hawaasas dhufe
giddu galeessis nutis akka hooggansaatti naannoo kanatti waan jiru waliin taanee hawaasa kan dandamachiisuuf hojiin bal'aan naannoo kanatti hojjetamaa jira. Yoo laallu ololii kallattii adda addaatiin oofamu roobii rooberaa margi gahaan booran jira rakkoo uumamaatu hin jiru jedhamee wanni qilleensa irratti raafamu bal'aa jira. Kun garaagarummaan inni qabu aanaleen daangarii jiran aanaan baay'een isaa rakkoo irraa ka'ee iddoo itti roobii jiru jedhamullee ammoo akkas bal'inaan dhufe irratti deemaa jira jechuudha. Marra ol jalaa fayyadamuun hin jira. Horiin qeenci horii lafa digireetti tochuun hin jira. Kan irraa ka'ee fuulduraaf yeroo gahaan kan roobni taatee hanqinni kan uumamu taate rakkoon biraalleen qunnamuu danda'a jechuudha. Kanaaf walii galatti kaayoon gareen kun dhufteef isa laaluudha. Uummat keenya waan inni kee jiru laaluudha. Gargaarsi qabatanii dhufan sun qofaa qabatanii deemuu osoo hin ta'in dhaqqabsinee hawaasi keenya maankee jiraa jennee ilaan garree uummat keenya naga fuune waan kana waaqilleen akka irraa nu dandamachiisu hawaasi uummata Oromoo kabii kee jirulleen kabii yala jirulleen akkamitti uummat keenya bir dhaabachuu danda'a jedhanii nu dhufan waan ta'eef maqaa keessaniin ammallee deebinee galateeffannaa oraa bula deebana nu jedhamee nu galateeffadha. Ammallee ni jiraattu sababiin Booranni warra gooroo marmaaru warra gadaa gooroo marmaaree rakkoo walii furu rakkoo furuun beekama. Abbaan gadaa gooroo marmaaraa naanna'ee ilaala waan rakkoo waan cufa fala barbaada fala furmaataatti barbaada. Rakkoo sabaa rakkoo uummata Oromoo sirna gadaatiin fura waan guddaa qabna Booranaa kanaaf sin barbaacha dhufne. Kanaaf sin laaluu ijaan sin argine rakkoo kee jirtanis laallee rakkoo keessan qooddachuudhaaf dhufne. Isin irraa rakkina jiru qooddannee isinii wajjin rakkoo kana keessaa ba'uudhaaf hojjettoonni OBN dhaqaati uummata Booranaa waan inni itti jiru laalaa rakkoo isaa irraa qooddannu biraa dhaabbannu cinaa dhaabbannu deemaa jennaan har'a gidduu keessanitti argamne. Abbaa gadaa qofaa miti bara kana gooroo marmaaruu kan qabu. Kan Oromoo fan jedhu marti gooroo marmaaree rakkoo uummataa furuu qaba jedheeti yaada. Sababiin isaa wal malee waan qabnu waliif da'oo ta'uu qabna gaachan walii ta'uu yeroo rakkinaatti wal gula yaa'uu qabna rakkoo cufa waliin walirraa qolachuun yeroon isaa amma yeroo Oromoon wal taatetti takka taatetti rakkoon amma dhufte kun nutti jabaatti jedheen hin amanuwan. Oromoon jabaadha saba guddaadha keessattuu Booranni hangafa saba qaroodha ija keenya qaroo keenya keessaa beelaan namni tokko du'uu hin qabu rakkinaan namni tokko miidhamuu hin qabu dafnee dhaqqabuu qabna ka jedhu hojjettoonni OBN xiiqiidhaan sagalees taanee fi gurra sagalee isaa taanee dubbachuu fi qabna Oromoo cufatti himuu fi qabna. Miidiyaadhaan waan himuu qabna waan miidiyaa garasii immoo waan qabnuun gulyaa'uu qabna kan jedhuun gidduu keessanitti argamne kun waan guddaadhaaf miti har'a ka dhufne har'a sinuma dubbisuu rakkina isinitti jirtan laaluu walitti fufiinsaan akka hojjettoota OBN'tti waan nu barbaachisu hunda amma humni keenya danda'e hundaan hanga rakkoo kana keessaa baanutti si wajjin jirra. Uummanni Oromoo cufti bakka jiru akka sin cina dhaabbatu akka sin gulyaa'ee rakkoo kana furu OBN halkaniif guyyaa hojjeta sin gargaara sagalee isiniif ta'a hin hima mootummaattis qaama dhimmi ilaalu hundatti iddoo rakkoon jirtutti rakkoo jirtu hunda himne rakkoo kana keessaa waliin baana otuu Oromoon jiruu hin miidhamtanu Oromootti abdii guddaa qabna Oromoon ambayyuun gargaara hammatee guddisa ofiifuu hin kenna saba waa kennuu beeku keessa jirra waan ta'eef kan ammoo sintu nu barsiise Booranatu uummata Oromootiif gumaacha buusaa gonofaa sirna gadaatiin qajeelchee tolchee kan nuuf kennisini warra buusaa gonofaa sirna gadaatiin tumee Oromoo hunda badhaase kana rakkina isaa dhaabbatanii ilaaluun ceera fokkuudha. Rakkoo keessan hundaa isin irraa qooddanna waliin jirra jabaadhaa rakkoo kana ammoo hin dabarraa waaqni Oromoo nu gargaara nu wajjin jira keessa dabarraa isiniin jechuuf asitti argamne ulfaadhaa horaa bulaa deebana. Amboruu gurraachaati gandi fuloo biiqaatii aanaa dubuluq irra dhumne
gandi fuloo bii qaana dubuluqirra nagala tokko harmaanu yunu gahe garuu wanni kun bon malee waan dhibiin itti bon yookaan oola wayiiti nummoo maddi dhumnee fi abbuma beeka malee namni waliin beekachuu dandeenya akka godina kanaatti maddi dhumneef abbuma beeka malee namni hin beeku asuma wal garri gaariin buusaa miilaan fidaa akkum taataane akka godina kanaatti afaan waaqiroo afaanum kan yookaan afaanum goomolee kana agdiqa fulan dhufiniif hin qabani acha soloyaa garana garayyaa fulan dhufiniif hin qaban jechuu dandeenya kanaaf ammoo nu amma oriini duujjira hojjetu hin dubbattu laftallee qeencumaan balleessee lafam itti godaantallee eegaa fula bisaan qabdu fulaan bisaan hin qabne aga gataatu malee wama wanni isiin furmaatu nu gootellee hin jiru bonii kam jiru qeencallaan obbaasee jiru amma fulaa arriyaani fulaa namni tokko ammatan bahe haan lam deebiya wanni tokko furmaatu nu ta'a tokkollee hin jiru wanni gurgurannu hin jirtu qara haasaa siin dhumne hahaam nojja diratti om nurran bitan nuuyyu qara jibba omna bada nurra bitan mo nurran bitan jecha haraa dubira yaan ha induin illee yoon achiin dhumne nurraayuun fedhan nuuyyu qara fedha waan noomne fi nurraayuun bitan horiilleen garaacha miidhamuu jira namilleen garaacha miidhamuu jira waan gurguran hin qabne horii waan soorat hin qabne nami waan soorat hin qabne haan gaariin faana waciin nu gar hin jirtu yoo waaqaa fi mootummaatti yineetiin rabba kadhannee mootummaatti yinee nu gargaaran malee namaafsaa waliin obbaanne yaaduu jira namaafsaa waliin dhumataa qaxxita namaafsaa waliin obbaanne yaaduu jira tiyya ganuma galatoomaa rabbi nu kadhadha wanni guddoon wanni nam baasa rabbi guddaa callaa wanni furmaata kenna rabbi guddaa qofa rabbi guddaa nu kadhadha waliin ummata waliin kadhannu jedhee antiyya ganu. Iyya alaka simpirree jedhanii gandaa dambalaa bacanaa irraa dhufe. Aanaa yaaballo armirraa dhum nu amma ammoo sanilleen galatooma jenna maan jennaani waan kennaniiniti nam rakkoo nama dhufe argetti rakkoo nama sun beeka nu rakkoo nama sun immoo mootummaa iddoo kee turree boolaan akkanum buuti bara baraaninuma dhufti rakkoo nagan irramtuulleen hin jirti takka namni dhufe akkan nu laale isan akkam jirtaniin jenna lumma wanni guddoo galatoonfannu waan sun waan kennaniiniti waan kennan kaan waaqa kenni malee harki nama gana ga'u waaqa malee namni dhaqqabuu hin danda'u wanni dansaan agartaa walii rakkoon te maali hawaltiman rakkoon namni nu laatuke wanni nu qabnisa wanni nu jirruun gaafsa sun hin jirre wanni biraa kadhibiin nu qabni hin jirtu akka baananii kadu'e lakkii agi guddaa hin beekanii kajirullee jireenyaa hin jirjenne hin herren agartaa addan saamboo wanni rakkoteen kanii ka waaqa tokkochi kan waaqa kadhanne waaqallee nu kadhatanii waaqallee nullee la kadhanne waaqaa nu dhaqqabu wanni nami jiruunsaa sa'i akkan nu jira gurguratan gatii hin qabu kaani faaniini kaaniin du'a amnu taara waaqa hin beennu in jirraa gubbuu mi'aana malee ta waaqa hin beennu malee maalirri jirraa jechuu garum waaqa herreganne malee hin beennu tanaafu wanni guddoon ulfinni walti dhufiisa rakkoon te maali rakkoo ilaan argani ta oduu hin midhaaddu akkan argani immoo argani lafti tuniin durii raanchuun mootummaatiin nuun kun cufittum dhiyaanna nami itti yaa'u takki itti yaa'an maal jennaani loon arma jiraalleen been rakkoo adda addaa yoo lafti bal'inni qabdu laftaan warra qubatee durii kee jir malee nami ittiin dhufu amma nu gaar diqqayyaa kana carii diqqayyoo haga raanchii kana gam kanaaf gamsuni kar 205 kee jira kar jenni malee yaasum looni hagana hin jenni bu'aan nu qabdin jennu immoo bu'aan immoo si waa sila yoo nu dhumate jira wom qircaa diqqaa kanaaf haguma kanaan arma geeni mootummaallee galatoonfanne kun immoo raanchi tan durii gaaf isiin jirtu kaysiillee marra qabdu kasailleen akkantu dhumne takka dhaattuun dhumnullee loonum du'a ciisa faffaachoofan arri immoo walumaa galee galata mootummaa galata oromoo labsuuni raanchi tan loon keessa qubatanii qixxee waan kee qubatanii arma kee ciisanii yabbi arma kadurii waltin dhiyaan rakkoo idduu hiikan nu immoo ta waaqaan taatu waaqa jirti ta ammoo akka namaatti akka saba laf jiruutti akka nama ardaa jiruutti akka mootummaatti
wanni guddoo nu galatoonfannu suni waaqillee na galatoomu mootummaallee na galatoomu waan dandeenye dhakkireefu baan cidhaa wal ejjine akkasiin akka nu jirru laalanii lubbuu waaqatti harkaa qabu malee namni harkaan qabu wanni namaan dhaqqaba mootummaallee yoo waan fi danda jedhu malee bisaan namaan bu'u waaqan namaa bu'a tan waaqitti kadhanne isanillee galatooma saniin jennaa tateennaallee naganumaa waaqi immoo anu dhaqqabu. Ani maqaan kiyya liiban jiloo jedhan aanatu buluqiiti nu laftana takka godaanne laftan quban oolaa tar nuun dhufe oolaan nuun dhuftuni yoo dubuluq amma gartanii dubuluq bokkeenni takkitti cobn arguu hin dandeettan ammallee yoo hamdhaxanii ilaaltanillee horiin lafsuni kalafan jiru hanqutuun hin hagin beeku hin dhiyaatu horii dhiyaatuuniti gara karraa yoo deebisanii harri dhibbaatuun ta'a horiin achi dhuf callaan yoo loon callaa herregan ree ittiin darin rakkoon nuun dhuftuni loon sun qallabaa dandee cidii itti buusaa dandee cidii armaa tuulaa bitannee yaaballoo tana bitannee cidii itti buumne cidii taan fixanne garoomne dhabne bokkeenni xiqqaan kun garan bahee jennaan garan oomne garan affinne amma immoo galata waaqa bisaan bokkaa bisaan lolaa kun hin jirani yaa miiraan walgul yaa'uu jiran amma immoo loolleen uuman nyaatanii loolleen garaachawwan qaban namni horii kan gul yaa'ulleen garaacha uuman qabu rakkoo addaa tarkanam qaba uumaa suniif armallee tanaafi rakkoo tan akka isanii urriftanii nu dhaqqabdan jedha wannan jettanuma galatooma mootummaalleen duriillee wanam gaafateen nan bira yaa rakkoo tokko namaan furu gaafateen nan bira yaa nam laalu arregar hawanam gaafate rakkoo teessanii san dhaqqabna waan agana harkaan isaanii qabdiyannuyyuu arregar kanaafuu galatooma saniin jedha galatooma akkumatti dandamatullee sanillee beeka akkasii tolcha. An bulchaa bulchiisu godin Booranaa jaarso Booranaan jedhanii maqaa hawaasa horsiisee bulaa ongee miidhamaa jiru kanaaf deeggarsa barbaachisaa ta'e hawaasni keenya biyya keessa fi biyya alaa jiru akkaawuntii maqaa hoggaansa sodaa balaa godin Booranaatiin banamirratti akka nu gootan maqaa hawaasa kanaatiin isan gaafannaa lakkoofsi baankii daldala Itoophiyaa 118262 irratti akka nu deeggartan isan gaafan.